Maatii miidiyaa dirree barnootaa akkamnaaf jirtu nagaa keessanii nagaan isiniif baay'atu iddoo jirtanii kaampaasii jirtan hundumaatti kun tuutoriyaalii koorsii mala citizenship education irratti afaan keessan afaan keenya afaan Oromoo afaan saba guddaa afaan saba bal'aatiin isiniif kennamaa jirudha. Tuutoriyaalii keenyaan immoo kabajin laallu waa'ee gaavarnamentiitii paartii kanaan jechuudha. Egaan paartiiwwan darban keessatti waa'ee isteetii fi rool of isteetii ilaallee turre tiyoorii of isteetii ilaallee turre gara jalqabaarraa waa'ee isteetii akkamitti akka difaayin goonu isteetii laallee turres jechuudha. Tuutoriyaalii kanaan immoo understanding government mootummaa jechuun maal akka ta'edha jechuudha kan laallu hammas amma dhumaatti akkan afaan taatan isin affeera miidiyaa keenya miidiyaa keessan miidiyaa dirree barnootaa haaraa warri taatan immoo subscribe gochuu akka hin daganne viidiyoo kana immoo like gootaniitu jalqabdanii natti tola. Kallattumaan gara tuutoriyaalii keenyaatti darbina. What is government students? Mootummaa jechuun isiniif maali? Yeroo baay'ee nageessu jecha kana mootummaan maali isiniif mootummaa jechuun? Tokko mootummaan nuyi kan jedhu jira. Tokko immoo mootummaan qaama nuti hundeeffanne wayii dafaa kan jedhanis jira. Mootummaan isiniif maali? In its broadest sense, to govern means to rule or control others jechuudha. To govern bulchuu jechuun maal jechuudha? To rule jechuun hoogganuu yookaan to control others kan biraa maal gochuu? Control gochuu to'achuu. Akkas jechuudha. Government can therefore be taken to include any mechanism through which orderly rule is maintained. Maal kan of keessatti qabatudha jechuudha. Mootummaa jechuun mekaanizimiidha jechuudha yookaan mechanism karaa akkamii orderly rule is maintained karaa seeronni eegsifamaniin mootummaan seera eegsisaa jechuudha. It is a body or organ qaama gaamma mootummaa jechuun qaamadha that administers a country qaama akkamii qaama biyya bush and the maintain organization dealing with the affairs of the whole country jechuudha. Organization and the main organization jechuun organizationota kan bulchu dhaabbilee adda addaa kan administer kan godhu dhaabbilee maal hojjetan dealing with the affairs of the whole country. Waa'ee dhimmoota biyyaa hundumaa wajjin kan wal qabatan jechuudha. This government is one of the most essential components and thus an administrative wing of the state. Government jechuudha. The soul of the state jennee ture kanaan dura yaadattu government jechuun lubbuu biyyaati. Moo global trend keessatti ilaalle wal jalaadha dhiifamaa jechuun hallee turre ta'ee fi global trend keessatti walaallee isaa jechuudha. Garuu government jechuun the soul of the state jechuun lubbuu biyyaati. Biyyi mootummaa malee hin jiraattu akka jechuuti jechuudha. This government is one of the most essential components and also an administrative wing of the state jechuudha. Wingi yookaan koola biyya tokkoo jechuudha. Administrative koola akkamii koola bushuu jechuudha. Koola hooggansaa biyya tokkooti. Most essential component baay'ee barbaachisaa ta'edha jechuudha. Government lubbuu biyyaati gaaf jennu gaafa mootummaan jirre biyyiin jiraattu jechuudha. Political organization comprising individuals and institutions are authorized to formulate public policy and conduct affairs of state jechuudha. Political organization yookaan immoo dhaabbileen siyaasaa biyya tokko jechuudha. Kan isaan of keessatti qabatan namoota akkamiidha? Namootaa fi dhaabbilee akkamitti of keessatti qabatu? Dhaabbilee poolisiiwwan seerota adda addaa baasan conduct affairs of state dhimmoota biyya kan raawwatan namootaa fi dhaabbilee akkasii of keessaa qaba jechuudha. This government applies both to the governments of national states. For instance, the federal government of Ethiopia jennamiti and to the governments of subdivisions of national state immoo jenna. Jechuun mootummaa federaalaa dimokiraataa riippaabilika Itoophiyaa jenna. Akkasuma immoo mootummaa naannoo Oromiyaa jenna. Subdivisions of national states such as the regional state jechuudha. Fakkeenyaaf mootummaa naannoo Oromiyaa province and municipal government hamma dakaatti caasaadhaan kan jiran jechuudha.
yaa authorityidha mootummaan tokko kan inni qabu kan elementii mootummaan tokko qabu kan inni jalqaba authority qaba mootummaan. In politics, the word authority implies the ability to compel obedience jechuun aangoo qaba jechuudha. Authority qaba gaafa jennu aangoo qaba jedhee legitimate ta'uu qaba danda'a garuu authority gaafa jennu legitimate power jechuudha. Legitimate power. It can simply be defined as legitimate power. Aangoo jechuun humna akkamitti legitimate ta'e yookaan immoo sirrummaa kan qabu akka constitutionii yookaan heera biyyaatti sirrii kan ta'e jechuudha. Legitimate power kan jedhu. Authority jechuun gaamatti kan inni ibsu politiksii keessatti jechuudha. Seera keessatti waan biraafsuu danda'a. Politiksii keessatti garuu authority yookaan taayitaa jennu yaa aangoo kan jennuuni implies the ability to compel obedience. Dandeettii legitimate power ta'e garuu legitimate power ta'e dandeettii ajaa'ibsiifachuu yookiin akka qaamni biraan akkasiif abboomamu dandeettii gochuu jechuudha. While power fi authority garaagarummaa isaanii beektuuni. Power jechuun just maal jechuudha? Ability. The ability to influence the behavior of others jechuudha. Nama tokko akkas godhi kan ittiin jechuun kan ittiin jettu jechuudha. Akkas ta'e akkana hin godhini akkana godhi kan ittiin jechuudha. Humna kee fayyadamte jechuudha. Power jechuun humnadha just. Humna kee kan fayyadamte influence godhu dhiibbaa namarratti uumte jechuudha. Akkana godhi akkana hin godhin akkana ta'e akkas hin ta'in kan ittiin jettu poweridha. Authority jechuun immoo powerii maal ta'edha? Legitimate powerii sirrii kan ta'e akka heera biyya sanaatti powerii sirrummaan isaa mirkanaa'e jechuudha. Authority is the right to do so jechuudha. Right to do so jechuun right to influence the behavior of others jechuudha. Jechuun akkas godhii kan ittiin jechuudhaaf amala qabda. Mirga qabda moo hin qabdu? Nama tokko akkasitti ajajuudhaaf jechuudha. Authority therefore based on an acknowledged duty to obey rather than on any form of coercion or manipulation jechuudha. Coercionii yookaan humna kee gargaaramtee humnaan rukutuun garafuu reebuun utuu hin taane egaa acknowledged duty to obey rather jechuudha. Based on acknowledged duty. Acknowledged duty jechuun beekamtiin kan kennameef jechuudha. Beekamtiin kan kennameef dirqama beekamtiin kennameef akka jechuudha. Malee humnaan gargaaramtee kana godhi tumtee kan raawwachiiftu mini jechuudha authority jechuudha. Thus authority is the legitimacy. Sirrummaa qabaachuu qaba. Justification and the right to exercise that power jechuudha. Authority can be expressed as an act of force or terror as was the case in many jechuudha. Akkasittiin ibsuu hin dandeenya. Act of force jechuu hin dandeenya. Yeroo tokko jechuun amma authority jechuun legitimate power jennee mintire legitimate power dha. Akka maalitti garuu akka constitutioniitti beeku. Constitutioniin sun fakkeenyaaf aangoo akka malee sii kenna yoo ta'e constitutionii waan tokko biyyoota darban keessatti fakkeenyaaf Meiji constitution fa'aa fudhachuu dandeessu kan Japan. Haile Sillaasee fa'aa fudhachuu dandeessu. Constitutionii 1931 fi revised sana jechuudha. 55. Inni amma Haile Sillaaseedhaaf maal kenneera authority kenneef jedha. Akka constitutionii sanaatti garuu authoritiin sun maalidha? Poweriin sun authority dha jechuudha. Haile Sillaaseedhaaf poweriin kenname sun akka constitutioniitti. Constitutionii keessa waan ta'eef jechuudha. Just nagged force ta'uu danda'a. Humna absolute force jechuudha. Kan daangaa hin qabne hin jiramnidha. Just constitutioniin egaa beekamtii sii kenne jechuudha. Kanaaf normative miti meeqa inni kun authority gaafsinu. Constitutionii yookaan heera biyyaatu murteessa. Legitimacy kan jennu maal jechuudha? Broadly means rightfulness jechuudha. Sirrummaa jechuudha. Legitimacy kan jennu. Thus legitimacy is the attribute of government that prompts the governed to comply willingly with its authority jechuudha. Jechuun akka authority isaatti uummata tajaajilu akka
authority kennameefitti jechuudha within the boundary of its authority jechuudha. Aangoo isaaf kenname irratti hin ceenye jechuudha. Intravirus kan jennu jira minire. Intravirus jechuun within the power the boundary of the power jechuudha. Extra virus utuu hin taane intravirus mutee kan inni fayyadame jechuudha. It confers on an order or commands or an authoritative or binding character jechuudha. Thus transforming power to authority. Power authority itti kan geddaru maalidha? Legitimacy jechuudha. Legitimacy dha. Power tokko authority itti kan geddaru. Thus legitimacy is the popular acceptance of governing regime or law as an authority jechuudha. Egaa kana elementiiwwan kanneen qabaachuudha qabaata jechuudha. Legitimacy fi authority maaltu government jechuudha. Government kan biraani purpose and the functions of government. Mootummaa maaliif kan dhaabatu? Maatii miidiyaa dirree barnoota mootummaa maaliif kan yookaan immoo faayidaan mootummaa maalii akka jechuuti jechuudha. Mootummaa maali? The main purpose of the state is to protect the rights and to preserve justice. Mitire. Main purpose yookaan hojjaa ijoon seeraa maalidha? Biyyaa maalidha? Mirgaaf eeguu fi haqummaa tiksuuf preserve haqummaa iddootti eeguuf jechuudha. There are several ways to conceive the difference between the different political views. Agarummaa adda addaatu jira jechuudha. Political view adda addaatu jira. A lot of institutions can be said to exist only because the government provides the framework for their existence. Akkuma jenne government is the soul of the state. Jenne turre minire institutioniiwwan baay'een isaanii kan jiraatan jechuudha. Kan exist kan godhaniif eenyutu framework qajeelfamoo ta'e karaa eenyutu isaaniif baasa? Mootummaadha. Governmentiitu isaaniif baasa. Fakkeenyaaf Marxist argue that the institution of private property only exists due to government. Mootummaan waan jiruu fi private property kan jedhamtu waan ishiin jiraatte institution of private property kan jedhamtu kan jiraatte fi mootummaanatu jira jedha. Marxistiin mormaan akkuma beeknu jechuudha. Mootummaadhaan biyyaan jaallatu the instrument of class operation dha jedha. Biyya statein jechuudha. Mostly the constitution of various countries codify views to the purposes powers. Intire constitutionin biyya tokko waa'ee maaliitti kan inni haasa'u? Kanuma biyya keenyaa fudhachuu hin dandeessu purpose jechuun functioniiwwan mootummaa maal akka hojjetu, power aangoo mootummaa, form of government akkamiidha, tarii parliamentary dha moo presidential form of government dha moo waan akkamitti kan jedhu haasa'a jechuudha. But they tend to do so in rather vague terms jedha garuu. Vague terms, vague. Karaa ifa hin taaneen garuu jechuudha. Even constitution biyya keenya ilaaluu hin dandeessu powerii mootummaa eessaa amma eessaatti? Purpose isaanii eessaa amma eessaatti? Maaliifadha kan jedhu vague'dha xiqqoo ifa miti jechuudha. In general, various countries have translated vague talk about the purpose of government, in particular state law, bureaucracy, enforcement, action jechuudha. Kana hundumaa keessatti vague'dhaan kan inni haasa'u constitutioniin biyyoota baay'ee jechuudha. Purpose yookaan mootummaa hojjaa gahee mootummaa, bureaucracy, enforcement, action, waa'ee seerotaa maal irratti vague'dha jechuudha. Amma kana ifamanii garuu common kan ta'anidha warri asii gadii kun. Measure and the function of government include common warri ta'an jechuudha. Xiqqoo ifuma ta'anii warri ta'anidha isaan kunniin jechuudha. Inni jalqaba self preservationidha jechuun akka itti fufee akka jiraatu jechuudha. Just maaltu biyya akka itti fuftee jiraatte jechuudha. Yookaan immoo survive akka gootu biyya kan soul of the state jennee government jechuudha. Functionin isaa tokko kanadha jechuudha. Self preservationidha. Kan biraa distribution and regulation of resources. Kun egaa
kana waan rakkisaa mini hundasaa haaluma salphaatti hubachuu dandeessu. Qorumsa irratti isa dhufa rakkisu natti fakkaatu. Distribution and regulation of resources qabeenya uumamaa raabsuu irratti regulate gochuu irratti sochoosuu irratti hojjeta mootummaan jechuudha. Akka fair akka ta'u fairly distribute akka ta'u hundumtu akka itti gargaaramu jechuudha. Karaa wal qixa ta'e. Management of conflict dha kan biraa immoo gahee mootummaa jechuudha. Management of conflict walitti bu'iinsi yoo uumame furuu karaa kam karaa police force ta'uu danda'a, karaa koortii manneen murtii ta'uu danda'a, karaa adda addaa jechuudha. Karaa institutionii adda addaa walitti bu'iinsi yommuu uumamu furuudha. Tokko kun gahee mootummaati kan biraas hojii mootummaati jechuudha. Purpose and function of government dha. Protection of rights and of citizens dha kan biraa immoo mirga lammiilee eegsisuu jechuudha. Hojjaan mootummaa tokko mirga lammiilee eegsisuu irrattidha. Kan biraa immoo protection of property dha. Keessumaa from the point of negative state role jechuudha. Protection qabeenya keessii eeguu tiksu jechuudha. Qabeenya kee akka balaarra hin buune, qabeenya kee akka hin saamamne maali kanadha hojjaan mootummaa kan biraan jechuudha. Kan biraa implementation of moral condition jechuudha. Moral conditionii baasu implement gochuu haala mijeessu jechuudha. Kan biraa immoo provision of goods and services dha. Dhaabbilee adda addaa hundeessuu manneen barnootaa ta'uu danda'a. Tajaajiloota adda addaa tajaajila bishaanii maali tajaajila fayyaa fa'aa ta'uu danda'a. Dhaabbilee adda addaa fi tajaajiloota akkasii kana provide gochuudha jechuudha. Provision provide gochuudha yookaan dhiyeessuudha jechuudha. Kun parpasii yookaan hojii mootummaati jechuudha. Hojii mootummaan tokko hojjetudha. Kuniin hunduma isaanii. Kanaaf tuutoriyaaliin baay'ee xiqqoo gabaabatti natti fakkaata haa ta'u daqiiqaa 10 seenuu kaanee jirra. Gaadha kun toopikii biraadha waan ta'eef addatti ilaaluu qabaanna waa'ee citizenship. Amma maatii miidiyaa dirree barnoota lamaan isaa cufnee jirra jechuudha. Toopikii lama gurguddaa cufnee jirra. Gaaf dura maal jennee eegalle state government and citizenship. Argitanii kaaniin lamaan xumurree jirra jechuudha. State fi government xumurree jirra. Maaltu nu hafa? Waa'ee citizenship. Waa'ee citizenship tu nu hafa. Egaa tuutoriyaalii keenya itti aanuun waa'ee maalii ilaallaa? Waa'ee citizenship ilaallaa jechuudha. Waa'ee citizenship ilaallaa. Hamma yoonaatti waan faana turtaniif ammas ulfaadhaa isiniin jedha. Tuutoriyaalii faana an oliyaad baratichaan ture. Hamma yoonaatti waan faana turtanii waan hordofaniif galatooma. Miidiyaa dirree barnoota Afaan Oromoo subscribe gochuu akka hin daganne. Viidiyoo kana immoo nama ilaallatuuf share godhaa fi tuutoriyaalii itti aanu wal argina. Nagaan naa tura.